برد ولا ترنا فقدت بحق سيدنا آدم القط والكنيمة في خوتي. آمين. الله غفر الزلات بعد فيها أبيات منظومة من القاتل فيها قرار كرق الأسنات فيها قصار كصبع البنيات فإذا خزناه تجدها كشبح الغابات وإذا عدمناه تدقدقنا وتكسرنا الحرارات. اللهم ارزقنا عقارات قداتي ومن كل أنواع السجارات ما عدا البسلات وأرنا بنات بكراتي بحق ياسين صادي والصافات جهالات ماتي في متاتا ما سنكن أثوم كان نتشهيت ونكون تري ميتات ونفهم تشيرات وكرتفرت أما فوجنا سنشوفها ترجع تكسر. آمين. كشان كش بشان كتر كش فاجأ شيرات رمبي دمتشوش رتاتي كله شبشب وكوتري سياوي. آمين. أكاتو قافات ديميش فتوت أنسجال ليال بوتو تنكت ليبر أنكواتو. كرامة أفندي ترتريوسي إربيت أرقوسي في مر إنتي قصروتي سنبرها جرات. آمين. بحق سبحان ربك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota maatii biyya jirtu bakka jiraattan bakka nagaadhaa walitti deebinee isiniin jedha. Namni chaanaala kana haaraaf taatan like, share, subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Guddaa galatooma ulfaadhaa waan nuftanii fi egaa hundi kan keessanuyyuu guddaanaaf galatooma ulfaadhaa. Egaa bultiin lammaan sadan kun nuuf gadda guddaadha jechuudha. Abbaan keenya abbaan saba Oromoo marti addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaaniitiif baay'ee gaddinee jirra. Akkasumallee hundi keessanuu akka gadda irra jirtan hin beekna. Egaa Rabbiin jajjabina nuuf haa kennu. Akkasumallee maatii isaa fi namoota isaan jaallatan hundaaf jajjabina hawwinee jirra. Rabbiin sabrii nuuf haa kennu. Sabrii isiniifillee haa kennu isiniin jedha. Isaanillee Rabbiin jannatal firdoosiin cafee jannataa keessa isaan nuuf haa kaa'u. Achi isaan nuuf haa kaa'u. Seenaa gaarii waan gaarii ganama galgalatti dadhabeera too hin jedhin. Egaa abbaan keenya abbaan Alii Birraa guyyaan namaa egaa gaafa dhuftee jette guyyaa tokkollee sekondii tokkollee namaaf hin kennitu. Guyyaa isaanii xumuranii addunyaa kanarraa boqotanii jiran jechuudha. Akkasumallee jaallee keenya kabajamaa keenya idimee isaa malee Hacaaluu Hundeessaallee eegadhamnee turree jirra. Gaddisaa yoomillee nu keessaa kan hin banne kan onnee sabiyyii hin jedhu nama guddaa hin jedhu akkasuma amantaadhaan hin qoonnellee onnee saba hundaa keessa saba Oromoo keessa yoomillee jiraatanudha. Egaa Rabbiin ati guddaadha dura deemee ati xiqqaadha boodatti hafi hin jedhu. Guyyaan namaa hin beekamtu. Rabbiin garuu sababa godha jechuudha. Namni hundinuyyuu guyyuma isaatti deema garuu sababa jechuudha. Rabbiin nama ajjeese namni hin jedhu. Dhukkubsatee du'e jedhama. Nama ajjeese jedhama. Kanneen fi kan kana fakkaatanidha. Sababaa waamama waan ta'eef hundinuu duraa duuba isaaniitiin namoonni hayyuu ta'an beekaa ta'anii ija Oromoo ta'aniin keessa akka muka guddaatti nu keessa dhaabbatanii gaaddisa nuuf ta'anii qabbana isaanii jala Oromoon martee jalatti dhaabbattee gaafa rakkatti itti fiigdee gaafa waa hirkaa bade gaafattee gaafa wallaalte gaafattee gaafa beekte immoo galateeffattee wajjiniin jiraataa turte nuti Oromoon jechuudha. Dhugaa Rabbii wallaahi ani akka hankootti Dooktor Kabajaan Alii Birraa addunyaa kanarraa du'uun isaanii akka waan Oromoo martii yatiima ta'e wayiitti natti dhagahame baay'ee hanga malee natti dhagahame jechuudha. Seenaan isaanii seenaa dubbatamee hin dhumneedha. Oolmaan isaanii biyyaan oolan egaa waan dubbatamee hin dhumneedha. Haa ta'uutii garuu egaa akka nama islaama tokkootti hojiin isaanii duraatiif hojiin isaanii booda walitti hin dhufu jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin Rabbiin nama ofiif jaallatu guyyaa isaa sirreeffata. Egaa galgala isaanii tolchee karaa isaa sirratti ofii isaatiif sirreeffate toobata isaan waffaqee toobatanii Rabbi isaaniitiin wal gahanii jiranii jechuudha. Rabbiin kan jannataa isaan godhan malee maaliif irra deddeebi'ee dubbachuu barbaade namoonni tokko nuti xiqqaadha guddaadha jedhaan jiru sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirra. Wanti nu hojjennu hundinuyyuu waan bor namni akkanatti waan gaarii irraa argatu waan gaafa nutis guyya kan keenya hin beeknu waan ta'eef namni akkanatti hafuus hin jiru guddachuun ni mala. Garuu immoo jechuudha ammumarraa namni kaasee karaa ofii tolfataa deemuutu irra gaariidha jechuudha. Maaliif kan sooshaal miidiyaa karaa hedduudhaan fayyadamaa jira. Tiiktookiin, feesbuukii, yuutuubii qofaa miti. Karaa hundattuu waan gaarii waan dhalli irraa baratu waan namni bor irraa ilaalu jechuudha. Waan gaarii hojjennee hamma humna keenya hamma beekumsa keenyaatti waan gaarii hojjennee lafa keenya baay'ee gaariidhaan jedha. Maaliif jennaan guyyaa namni galu hin beekamu waan ta'eef ani gama kan kootiin jechuudha dhugaan dubbachuudhaaf namoonni hedduun sooshaal miidiyaan kun anaaf neemaadha akka kan kootti jechuudha. Namoonni hedduun garuu akka neemaatti ni ilaalanu jechuudha.
haalatti fayyadama isaa waan hin beeknee fi ni maa harka namaa kana keessa jiru namni gaafa harka namaa keessa bade yoo waan gaarii irratti hojjette gaariidhuma facaafataa deemta. Haasaan taasiftu gaarii yoo ta'e gaariidhuma facaafataa deemta. Haasaan gaarii yoo haasofte sadaqaadha jedhan. Waan biraa irratti hojjechuu dhiisaati jechuudha. Waan gaarii yoo irratti hojjettee jettee borii kan keetiif gaarii jechuudha. Amma immoo namoonni kan keenya piraankii soba diraamaa miti. Piraankiif piraankii akkasitti miti waa hedduudha. Kanaafuu waan dhufa jiru kana waan gaariitti fayyadamu.